deetama jirtu miti kala sanamma cubachuu nan danda'a jechuudha. Maaliif waadaa galtaniittu rabbii jedhaatii waa waadaa galtan bakkaan gahaa fi intursinaa jala. Bor galgala yoo cime harri guyyaan maali? Harri guyyaan Tuesday kibxata harri qarsaa jechuudha. Dhageessanii an sagantaa nama gargaarsuu irra deeme. Ashaa Jawaar. Ashaa Jawaar Abdoo. Akkaawuntii maqaa eenyuutiin banamte? Dhageessanii akkaawuntiin maqaa Aishaatiin banamtee fi kunoo isii hirka jira. Baankiin beekta miti Abisiiniyaa. Abisiiniyaa baankiidha. Yoo isin gargaartanii jettanii mucaan kun gara biyyaatti galtee abbaanis immoo simatee jiraachuu qophiidha. Dhageessanii abbaan simadheetan anis nan gargaaraa gara biyyaatti naa ergaa jedhe dubbiseen jira abbaa. Rabbii jedhaati waan dandeessanu akkaawuntii siirratti galchaa fi rabbiin bira argattu warri immoo galchuu barbaadan kottaa ol galaa torba jabaadhaa deeqaa 15 caalaa hin turu kana booddee. Assalamu alaikum. Sagaleen kun nagaa maa Mubaarak. Wa alaikum assalam. Isin kuma shan nangal shaafi bakka magaribatti. Shi fudhatteetta akkaawuntii. Ambassee. Screenshot godhadheen kan amma. Galatoo mul'ata. Rabbii jedhaa galchaa fi qaala. Rabbii jedhaati. Anlaa kana booddee hin dhiyeessu anlaa. Wallahi gara magaribatti nangal shan inshallah. Ayyee galatoo mul'ata. Ishii muhee waraqata naaf ishii ambassee waraqata fidee naa agarsiista. Ambassee muhee dubbadhu. Muhee jabaadha hiikaa 15 qofala jabaadha muhee dubbadhu Salaaddiin nu barreessi ka jalatti meeqa gargaartaanii Salaaddiin shabakaan naqabaa jira assalamu alaikum Mobe yoo sagalee kun nagee birrii kuma shannan gargaara warnan galchaaf inshallah akkaawuntii waan fudhanne gadi bu'ee fudhannu bakka neetworkii kan jiru akkaawuntii sistem mul'isa. Galatoo mul'aadhu. Rabbii jedhaa dhaabboo irra dabarsina. Maaliif beektu kamisaa galtu. Ishii fudhaa kun warra akkaawuntii barbaadan fudhaa. $50 Salaaddiin galatoo mul'aadhu. Gaaratti immoo feesbuukii gombaan guusammaas jedhu argitanii akkaawuntii isaateettu booddee irraan balleessa feesbuukii irratti barreesse keen koppii godhadhee fide. Adan keessa mataan keessan hojjetu. Aishaa jedha maqaan akkaawuntichaa Aishaa maqaa siiti. Dhageessanii maqaan maqaadhuma siiti Aishaa jedha kunoo qabadhaala. Sirriitti mul'ataa Abisiiniyaa baankii jedha qabadhaa irraa ba'uufan deema. Warri immoo gargaartanii wallaahi galataaf abbaa bidin dhabbaa itti bilbillee doa isinii goosifna shi Salaaddiin qabattee taphiti galatoomi naa galmeessaa taaddoo warra waadaa galaaru kiyya artist Tufaa abbaas itti dawwaleen ture silaan artist kiyya ati dubbadhu Ayyee baga jiraatanii warra kulfaadhu sin jechuu barbaada. Arsii roobee toora kamii maaliif iddoon dhaloota arsii roobee godina aanaa roobee arsii roobee saddiiqaa tucha waan ta'eef maatii ishii beekuu hin danda'a. Yookaanis immoo waldhabdee maatii jeddoo jiruufillee haala jiru laallee mijeessuuf. Waldhabdeen maatii gidduu hin jiru abbaa manaasiifi waldhabdee inni kun waan biraati artistii koo. Amma waa'ee gargaarsa siirrattitu xiyyeeffannee wayya malee yookiin immoo yoo baruu barbaadde bari malee yoo rakkoo isa jiru keessaan dubbannee intinaachuu dandeenya. Rakkoon isii iddoo manaa walloltee dhuftee jirti kunoo arsii roobee naannoo kam? Abee arsii roobee abee jedhama. Ayyee toora keenya waan ta'eef rakkoon qabu bilbila ishii maatii keessan na tajjiftaa itti fufa bakka sagantaa keessan itti fufa rakkoon qabu. Bilbila abbaasii sii kenna. Ayyee bilbila abbaasii itti bilbilee kaane amma miidiyaadhuma irra teenyee Finfinnee keessa ni gidii. Finfinnee keessa ni gidii jira.
Sila laa ilaaha illallah jookii cabsee kee finfinnee keessa ni gidii jira waan akkasii jira mubaarak naan jedhamee jennaan abbaatti bilbiluun dirqama ta'e abbaatti bilbilee gaafannee akka intala keessan quba qabduu jennaan finfinnee jirtii naan jedhani finfinnee maal gooti jennaan jaarsa siitii wal loltee abbaa manaa siitiin wal loltee finfinnee jirtii jedhan abbaan ragaa baani erga abbaan ragaa baanii bakka akkasiin gargaaramtu goone amma akkaawuntiin mataasii banamee jira akkaawuntii sirratti hundi keessaniyyuu piliis 5,000 3,000 2,000 yoo gumaachitanii fi fakkeenyaaf nama 300 keessaa namni 100 yoo gargaare gahaadha. Jireenya isii jijjiiramuu danda'a. Dhattee mucaa kana baattee finfinnee keessa barandaa mana nyaataa afaan Oromoo dubbataa taa'urra sinii galee rabbi jedhannaa kennaa jechuus irra yoo abbaatti galtee jettee 50,000 isa ta'u 70,000 isa ta'u 100 isa ta'u waan ta'e walitti akkaawuntii sirraa walitti qabnee fi dhattee timaatimii shunkurtii waan tokko tokko barandaa namaarrattis ta'u barandaa mana kireeffatteettis ta'u gurgurtee ilmoo isii jiraachifachuu dandeessi. Bakka namni waan danda'u godha. Sinii galee tu mana ijaarree fi mana binnee fi waa hunda goonee fi hin jibbinu. Hin danda'amu. Geessanii hin dandeenyu nu mana binnee amma mana keessa keenyee isaatii kana suuqii bannee fi jechuu hin dandeenyu. Erga immoo kana dadhabne waan dandeenyu immoo gochuun duratti dirqama. Amma sinii galeera uummata keenya. Kanaaf namoonni gargaaruu fedhii qabdan torba barreeffadhaa ol galaa. Torba barreeffadhaa ol galaati. Ijoollee warri sila waadaa galan deemanii warri sila waadaa galtanis akkaawuntii irra deddeebiinsinii maxxansaa jira. Rabbiif jecha malee namaaf jecha miti kan nu waa gargaarru yookiin immoo islaama ta'e kiristaana ta'eef miti. Rabbi nu himeef jecha waa gargaarra waan ta'eef rabbi isin uume jedhaati waan dandeessan gargaara. Amma 15,000 galcheefiin keeyyan. 5,000 inni jedhee fi akka carraa akkaawuntiin koo deebisee erge yeroo sadii wal duuka erge. Manni isee kamaalan godhani. Akkamittan birrii akkaawuntii miskiinarraa 15,000 birrii 10,000 deeffadhare. Manni isee rabbi bakka naa buusu. Rabbi bakka naa buusi. Eshi. Fooziyaa maal jetti? Yoo ol galuun isinii mijachuu dide akkaawuntii nutti mul'isi jedhaati akkaawuntiin kan siitii waan dandeessan irratti galchaafi. Ishi galatoom ulfaadha obboleessa koo salaaddiin. Kalas bakka amma adeemitu qaba. Isinis adeemtu anis immoo amma mana nyaataatti nyaata nyaachuun deemaara amma mana nyaataatti nan geggeessaanii isinis markaatutti galtaan. Wayyee. Akkabiin tiraa yaabbatta moo lafa godhee yaabbatta? Gara kamiin? Akkuma amma. Negashee. Ambato. Darbina? Yusuf. Bayi. Yusuf nagama? Meekoo pilinkii godhaa uummata keenya. Kiyyaa. Fooziyaa dubbadhaa jajjabaadhaa qaba piliis. Yookiin jalumatti nu barreessaa neetworkii qabdan yookiin immoo bakka hojii jirtu inni kaan distii dhadhaa inni kaan shaakuu shaawwaa dhadhaa gadi deebi. Wal jechuurraa gargaarraa waan ta'eef koomeentii irratti barreessaa akkaawuntii isiniif maxxansa too isin hin deemin. Ani isin biraa deemnaan waa'ee gargaarsa sii dhaabeera laan dudduuba sii wantan gargaarsu hin jiru. Kanaaf nama 300 jirtu warri gargaaruu barbaadan asumatti koomeentii irratti waadaa gala akkaawuntii sii fudhaa sannan geggeessaafaniisi. Jabaadhaa qaba. Anis waa nyaachuun qaba. Dhumateeraa kalaas bakka cufuu. Nagaamuyyuu. Inni nagaama. Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Guyyaa keetti mubaarak. Nagaa kooti yoomishaa meeqa gargaarta giiftii koo. Qoy ka dura si dubbisa. Wallaahi hin gargaarin dhiisi. Dhiisi hin gargaarini. An namni kun ana sirri hin jirre moo nama sirri hin jirre. Qoy sun dubbisa. Isii gargaaruudhaaf ana dubbisummaa barbaachisa. Ana mubaarakii miti ana. Hai. Nagaadha miti nagaadha kala sallaqe maal narraa dubbifta. 15,000 galcheeraa fi bakka kee dhiisi. Kalas. Maal na dubbifti mee? Obboleettii kee gargaarratta mubaarakiin wanta ati gargaarartu hin jiru yookiin anaanaa galchisiin hin jenne. Muudiitti qabatta ol galtee nagala. Qoy isin dubbisa.
Ummata keenya ammaan kolfaa wallaahi. Bakka dhimma si fixuufan deemaa. Komentii dhumarratti naa barreessaa. Rabbiif jecha waa gargaarra malee namaaf jechaa miti. Geggeessuufan deema. Dhageessanii obboleettii keessan geggeessuufan deema. Nama hin galchinaa dhiisaa. Geggeessuufan deema. Warri gargaaruu barbaadan akkaawuntii isiniif mul'isa. Kiyyaa too. Kuma tokko nan galchaaf biyyarraa. Galatoomi giifti olfaadha. Rabbi bakka siif buusu. Kunoo akkaawuntii fudhattee. Ishit godheera. Maatii keetii ergiitii gargaari. Obboleettiin keenya amma gargaaramaa jirtu dhaggeeffadhaa. Yoo dikka akka carraaree dhufaa laattanii obboleettiin keenya gargaaramaa jirtu kuni obboleettii keenya dhiyeessiniif gabaa waliin argatu jedha Oromoon. Gadda gaafa birrii kuma kenniifnaan jettan sana isiin akkaawuntii qabdu. Utuu akkaawuntii qabaatte uummanni keenya yeroo miira keessa jiru ergaa fuudhan malee yeroo kan akkan kennine nan beekaa. Miira keessa galtanii rabbii jedhee akkaawuntii siinuu kenni akkaawuntii sii barbaadna uffanaa nyaatu wayyoo jettan akkaawuntii qabdu mucaan. Har'a immoo akkaawuntii bakka siin jirtu dhaqee waamee 7,000 waadaa galtan 5,000 waadaa galtan 4,000 waadaa galtan akkaawuntii bakka siin jirtu waamee hagan ifaajisee waamee an 15,000 galcheera gara kooti. Yoommoo namoonni muraasni illee xiqqoo si ol buttanii fi tiraanspoortii qofa kenninee galchuun waa tokko fayyadu. Ammas bor deebitee dhufuun mala. Sinii galee namni naannootti dhalateetti rakkachuurra jedhee ba'a. Keessattuu isin kun immoo dubartiidhaa. Ilmoo qabdii daa'ima xiqqoo bucuu qabdii. Daa'imni siituu miila duwwaa deemti ilaala. Wallaahi akkasitti argeen rifadheen. Daa'imni siyyuu miila duwwaa deemti. Kun yoo isin gaddisiifne maaltu si gaddisiisa ka? Kanaaf yoo waa qabaattanii obboleettii keessan waan qabdanuun bira dhaabadhaa. Birrii 500, birrii 1,000, birrii 2,000 uma dandeessaniin bira dhaabadhaa. Akkaawuntiin immoo kan siitu baname. Dhageessaniitu miti. Akkuma isin amma argaa turtan akkaawuntiin kan mataa siiti malee kan namaatii miti. Amma gaggeessuufan deemaa. Galatoomaa ulfaadhaa warri gargaartan warri waadaa galtaniif waadaa keessan guutaa fi agar rabbiin isiidhaa jedhee walitti qabne irraa fi obboleettii koo ana gara humna kootii birrii 15,000 sii galcheen jira. Obbolaan kee immoo waan waadaa sii galanii siif galchani. Dhageesse bakkuma jirtu duraa eegadhuu fi kunooti warri akkaawuntii sii barbaadalla. Akkaawuntiin kanuma siiti. Inshaallah galtee jennaan immoo kamisa keessa kamisa galuu qabda. Har'a waan sii galchanii bor warri waadaa gale illee sii galchaa. Ani illee nama akka carraa ta'ee nama wayii nama dubbisuun qaba. Akka carraa tiktokiratu hin jiru dhufe geesse nama eegil ijoollee tokko jiru kan nama gargaaranu yoo akka carraa tiktokiratu hin jiru booddee dhufanii wallaahi haga 50,000 siin galchiise nama tokkorra geesse rakkoo keetti hime. Dhageessanii yalla deemu. Kalas ka'i. Uummato anis dambeelaa jira. Isinis hagaltu eeggadhu akkasii waraanne kottu fakkaa deemnu. Eeggadhu kottu. Dhageessamiiti namni akkaawuntii barbaadan laamuma akkaawuntii fudhaa. Ani isiin deemnaan akkaawuntii mul'isu. Isiin deemnaan deemteetti akkaawuntii mul'isu hin jiru. Akkaawuntii isin nagaafattan hin jiru. Dhageessanii isiin deemnaan dubbiin si cufamte na bira. Dhageessanii kana dhiirri tokko biraa fuute tokkichaaf mul'isiif. Eenyunni? Tokkicha aniyyaati mul'isiif 5,000 jechaadha. Tokkicha aniyyaa. Kunola. Akkaawuntii mul'isiif. Kunola. Kunola. Tokkicha qabadhu tokkicha aniyyaa qabadhu irraa baana hin deebi'u jechaadha waan ta'eef baay'ee garaa nama nyaattu obboleettiin teenya baay'ee. Argite miti obboleessu. Ulfaadhu Mubaarak nagaan ooli jiraadhu. Buna waadaa guuteera. Isin yoo barbaadde waadaa guuta. Yoo barbaadde waadaa hin guutu.
Mereka kesan anu ada maka accounting mereka tahu kan sana ماشي طالعين فوق la nazar نازل سوا السلام عليكم السلام منين اليمن السعودية يعدوا اليمن صح لما يعدوا اليمن انا هتعقلهم قالت هما انا اولين جرتي تكو ركعت جنان ميديا رتير غاسات اكاسي غاجلا كين مجان دي ما جرتي اگسني مجاගේ keeseen jira أبولتي أبيسينيا بانكي رابا بتشي أكاونتي كدين أبيسينيا بانكي رابا بت خلاص أبيسينيا بانكي روان سين غاتشتا نيفي أبيسينيا بانكي رابا بتو غلطوما أولفادا يرو سيني كميسا مغرماتي سيتيكالتي أباسي تي بالبلة ميديا سينغيسا إسيني الليوان سينرغتي مالا كهاغا غليف أنكم أقول أشان أركتاني تكالشيلا في هاغا موچلا سين دبلتا نيفي سيني تيم دبوليس كين دولار شنتا مجدي كان اللي كسوما سننجال لدا قالت هما والفادا وانا سننجال كم والله oke sambil Ati sulfaadhu fayyaa ta'e Thank you, my baay'ee brother. ormaa kee dachaa siyaa kafalu jechuu barbaanna baay'ee garaa nama nyaatti dubartiin eegattee jirtu haala isheen jechuu ilaalanii ulfaadhu galatoomi mubaarak kanumatu waan guddaadha ishiidhaa fi beela wal jitee akka ishiin gara biyyaa deebitu abdii qabna.